jiraati irra fuutee fakkeenyaaf osoo ati hin dhageenyes osoo isaan ati firraa quban qabne bakka dhufte sanitti dhufte si jeefti kama saanuun fadhuu ifiin ajjeesee tosan osuma isiin ifin ajjeemne gizee firraa dhiisiin jaama ammadoodhaan. Galatoom. Ya. Amma namni 76 zara jirta kuni Mamadou taate faaduu taate nama dhugaati fooloo tolchaani mee fooloo tolchaani jiran. Fooloo mi Mamadou bultii barbaadu yoo heerumtee isin hin jiraatin keessan dhaqee Mamadou bultii barbaadu asirra jiru dhiis ceeyoon suutu biyyatti tasgabbooftee laallattee ayeruun tokko nama sanii galchuu miliyoona fooloo tolchaani. hin dubbatu malee quuqaa isaa keessumatti dhoysa. Akkasii obboleessi naannoo ijoollee ta'e dhalaati onni ni dhaamuuf garuu amma akka hanjamaatti miidiyaa irratti haasa'amu jira kanuma dhugaasan. Dhiirti takka obboleeyyan kiyya keessaaf amma biyya jiraatanii warri maallaqa irratti ergatufaa jira suutii jiraatee Itoophiyaatti marra maallaqa irra ergatufaa jira. Osoo isiin ichi mana arabaa keessaa kushiinaa arabaa waa hunda dhiituuti inni asii faadhee taphadhee hojii janaajjanee ilmoo xiqqishoo amma tokko 15 amma tokko 14 hojii bashannanee akka fadhu jiraata maallaqa isiitiin jechuu isiin itti hurkiteeti jaarsa kiyya tabiraan irratti fuudhattee irratti ergichi. Gaafa dhufte harka daaraa hayataati ilaal biyyellee nagoomaa daaraa. Assalamu alaikum jama'a. Warra akkasii kan osoo jiruuti jaarsi kiyya irratti fuudhuu masaanuu fadhuu jetti. Kasi kabajaa si hojii jiraatu masaanuu hojii jiraachuu maaltu si dhorku? Kasi jiraachisu. Yes. Akkasi amma Dhugaa jirtan waa liqimsa. baraddi afaan kanaan deema mutaddu nu jiraatu waggaa kuma nu kuni jarraa nama Abboo siifu abdaari si haafuutu muuti qabadhati warra masaanuu jibbusanii qabadhu muuti. warri balaaleffatu kun yoo isin irratti masaanuun hin fuudhamne hunoo gurbaan kun maal jedhe jedhaatii na qabadhaa deema yoo haga isin jirtan gartee osoo isin umrii teessan bashannantanitti xiqqoon Obboleessi kiyya dhiifama wajjin dhagaifadhu siif hima. Isin amma gizee dhiira taatan alatti dhiirti yookaan ati bareedina keessa laalti yookaan amala keessa laalti ati wama fedha taa'ee laaleessi fuudha. Garuu eega mana si galche waa sadi si laaleessi hojii jiraata. Yes. Waa sadeen kana keessa tokkoffaan isa kabajuudha. Gizee inni alaa deemee dhufe ati waan inni sirraa barbaadu san keessaafuu dhiirti gizee lama si jibbiti gizee deemtuu fi gizee deebitu yoo ati nama yaa'ii godhu taatee mana kana keessa nama ciqici godhu taatee nyaanya jechaa oolte alla san biratti hin galuu deemaa jeen rakkata. Wallahi laadi. Wallahi dhugaa kee. Isii san biraa dhaquu deemaa amma jeerti ni hiraaraa jechuudha na dhageessiifin hima. Yoo ati nama mirqaana qabu taatee nama zalaalama nama zanaa taatee gammachuu isaa kan nu taate yoomiin jaartii biyya san bira dhaqa jeetti si bira dhufa bareedina keetii fi miti dhiirti kas hojii bultu fokkina keetii fi miti dhiirti kas dheessitu wahuma sadiif si hojii jiraata mana kana keessatti yoo ati firasaa kabajje yoo ati gizee mana inni dhufu mana kabajaa gootee fi qaceellotti akka waan inni barbaachisu sana iddee waan isaa guutteef si hojiin jiraata tokkoffaa dhiirtii maasiis haadha isaa kabajnaaniif bakka kabajaan waan jaalala isaa qabduuf jecha haadha isaas waan kabajuufu inni si jaalata dirqama si jaalata. Dhageettan faaxeeti. Faaxoo cina yoo dureessi jibbellee ati warra isaanii jaalachuu qabda dirqama jaalala isaa san keessaa fitachuu qabda. Dhiirti akka gabbaatee firra fuutu ta'uu godhus dhalumaa garuu ammas waan hin jibbu maaf hin jibbu waan obboleettiin biyya yoo heerumtee hojii jiraanne homaa rakkoon qabu. Hayyee akkanaa kana hoo mee madayyuus akkana dubartii lama fuudhee cinaa rafu kana akkatti sanuu waaqatti ol deebi'ee rafu kana hoo akkunoo maal jedhamam dhiira akkamii jedhama. May wallahi kun mucaa nama ogummaa isitti kun amma aldayyuus miskiina bar giddiin qabanii guddaa jiran malee kun ammaa kana garuu akka jiru mucaa kanarratti maa wanni dhimma mucaa kanaatti mucaan kun isaan kana lameen janaajjaneeti yookaan irratti arkanii isaanii lameen kana janaajjanu arkanii isaan shariika taanii warra wal arkanii irra wal mari'atanii ichitti itti dhayinee ajjeesuu qabnaa jaanitti wal mari'atu. Okay. Hayyee galatoomii amma carraan biraatti dabarsinaa. Galatoomii Sumayyaa namni 70-60 wayii kun fooloo godhaanii mee mucoo tana fooloo godhaanii mucoon nama gaariidha nama obboleettii ofii dhiibbiyyaatu nama biyyaaf yaadu amma isin biyya keenyaaf yaadde jechuudha. Akkasii takkeetti dubbadhu mee ulfaadhu galatoomi karaa duyda lukkuu si haa ta'u. Akbaara nutti hin dheeressin hawaasofta. Gaggabaabsaa namni ol eeggachaadha. Takkeetti maal haasoo itti jiran. Nama biraa ol galchi, nama biraa ol galchi. Mee talaakosaatu dubbadhu laakosaa kanaa maalisi? Nura assalamu alaikum. Salaam wa rahmatullah. Bootto ol gali mee. Dubbadhu ko.
Ani garuu fara kiyya masaanuu ni jaalladha. Masaanuu ni jaalladha. Abboo shamarran teenya wallahi qaata qajeelte bar. Shamarran rabbiin qaata araara. Abboo jannata duudaa Mee nama masaanuu mormuusin nama takka moo lama qofa nu mudate obsa ummata banii adama siyyaa kana keessa. nama lama qofa wallahi. Qajeelee jira nam. Wallahi imaanni seenee jira kalaas nam. Alhamdulillah qabadhu mee muyti ayyee mee maaliif jaalatta? Wanti ati jaalattu maali? Jaarsa kan kee akka namni biraa dubartiin biraa sirraa fudhattee yoo hin waliin deemtu akkamitti garaa si danda'e kunoo faateen takka akkamitti wal siin danda'u jettee. Jaalalli isaa bokkuu dur jirtu naaf jirti jechuudha. Okay, mana tokko sin galchamu garagara. Rakkoon qabu haala jireenyatiin garuu mana tokko osoo hin ta'in namni wal bira jiraatee saarbisii illee ni jira mire akkas wayya malee garuu kan bakka tokko kun bidaasha jireenyi isaatee gara dallee fagaannan bareeda akkasitti bareeddi jaalalli. Jaalalli akkasii bareeda amma mana tokko keessa yeroo tapha kubbaa miilaa kana taphatan meedatti rakkoodha kanaaf jedhaa bar. Ni kara shariyaatitti illee ni ta'u kaajaartii fi kobamatti jechuudha lachuuyyuu. Akkana amma beektuun shari'aa laala amma warri shari'aa beeku amma warra akkanaa kuni faaxeen akkanaa tuni warra hadiisa himan amma barbaadan shari'aa tun hayyamu malee utubaan goote amma faaxeen akkanaa tun warra balkaaba daawaan goote. Maammadoo nama salaatee du'aa yaa godhu namni gabbulee jira addunyaa keessatti kalaas. San jirti kan fakkeenyaan yoo carraa argadhe kan tamanatti obboleettiin kiyya tamanatti haftee jira warri waan akkanaa yaaddan garuu ani keessa kiyyatti akka kiyyaa hayyamaa fi firabbaa irra keessanii. Akkas. Waajjirri tokko waajjirri jala kanaa dhageeffadhu tokko jala kanaa waajjirri koomeetti isaa dabalu bakka takka ulfeesse kun bakka takka ulfeesse jedha. Maal rakkoo qaba amma barma ni jiraami sa'aati wal biratti qabee fi wal biratti affeere na fakkaatee kun ilaalchisu amma yaada nama addisiifu. Gara toomii ulfaadhu habibti hayyee alhamdulillah dubbat. Isin tokko adda qabdi na fakkaate ka shukrii gootufi. Laa qaatarraa abbo koomee